Itoophiyaa bira darbee addunyaa gubbaarratti wanti gadaan iddoo guddaa qabaachuusaa beekamee yuuniskoo gubbaatti galma. Kana kan jedhu kun nu qofaaf miti. Addunyaa nu barateera jechuudha. Kan addunyaati jechaadha. Kan addunyaa gubbaatti galma'e kan ammoo taatee kana nuti immoo qabatamaan agarsiisu jira. Eessa jira? Nu bira jira. Biyya keenyadha kan jiru gadaan. Kanaafuu uummata keenya hawaasa keenya keessatti kan ammoo agarsiisuu nurra jira jechaadha. Yuuniskoo gubbaarratti galmaa'uun waan tokko gaa yuuniskoo gubbaarratti galmaa'ee qorannoo guddaa adeemsifameeti. Qorannoon guddaas bal'inaan kan irratti adeemsifamu addunyaa maal fayyada waan achi keessa jiru sun addunyaa fayyadamuusaa beekameeti waan sun kan addunyaa gubbaatti kan inni galmaa'u edda galmaa'e immoo waan sun addunyaa gubbaatti ammas immoo babal'achuu tireera beekamuu tireeraadha beekamu beeksisuuf immoo taateewwan adda addaa qopheessanii yoomiyyuu taanaan kun maali kan jedhu sun dhaloonni haaraa inni hin beekne akka irraa baratu. Akkuma beekamu ummanni Oromoo bulchiinsa mataa isaa danda'e gadaa qaba. Bulchiinsa mataa isaa danda'e gadaa qaba. Gadaan immoo Oromoof bulchiinsa, Oromoof dhiiga isaati, Oromoof jiruu isaati, ooli bulee isaati jechuudha gadaan. Oromoof gadaan. Bulchiinsa sirna gadaa kana keessatti immoo sirnichi bulchiinsa isaa jalatti heeraa fi seeraan hoogganama jechuudha. Heerri inumaayyuu ittiin bu'amu. Seerri immoo waan hawaasni hojjetu waan hawaasni itti oolee bulu kutaa kutaadhaan hojjeta jechuudha seera. Amma akkuma beekamu gadaan teenya yuuniskoo irratti hoggattoo galmooftu keewwata xixiqqaa hedduutu gadaa jala jira. Wanti gadaan jalaa qabdu gadaa jechuun bulchiinsa yoo ta'u bulchiinsa isaa san keessatti akka hin dagatamne akka daandii isaa qabatee deemu akka yaa'a isaa qabatee deemu amma gadaan paartii shan yookaan miseensa shan qabdi shananuu waan hojjetutu jira waa wal ijaarutu jira. Hawaasni Oromoo kun immoo mana isaatirraa kaasee guyyatti waan maatii wajjin gadda dabarsu gammachuu dabarsutu jira. Wanni hin dagatamne achoo ba'e ollaa wajjiniin waan dabarsutu jira itti gammaduuf akka hin dagatamne. Amma fakkeenyaaf olloomni akka hin dagatamne buna wajjin hin haasa'u hin mari'atu jechuudha. Olloomni hin dagatamu aadaan hin dagatamu jechuudha. Hawaasa keessatti akkasitti wal ijaaraa deema jechuudha. Waa mara irrattuu wal ijaaraa deema jechuudha. Amma waan xixiqqatu jira waan gurguddatu jira. Amma akkanatti fiigicha gadaa hoggattoo jedhu kaleessaa jira. Ittiin madaalamu. Hawaasni isaa dheedha qabaa. Ari'ee qabaa jalaa baqatee baa hin madaalan jechuudha. Warri gadaa hin madaalu jechuudha. Keessattuu urmii foollee keessatti hin madaalan jechuudha. Kaleessuma jira jechuudha. Kuni akka hin daganne sirni foollee kunis achuma keessa yaa'a keessatti kan foollee taphatu jechuun amma miseensi tokko baalli harkaa qabaa yookaan halangee harkaa qabaa. Miseensi tokko foolloma taphataa, miseensi tokko qaalloma taphataa, miseensi tokko doorii taphataa kana taphata jechuudha. Wal ijaara jechuudha miseensi shananu achi keessatti waan hojjetutu jira. Urmii ta'e keessatti illee gulantaa urmii ta'eetitti waan hojjetutu jira. Amma jaarsi kaatee danda'a. Oromoo irraa diina faccisee danda'a hin danda'u. Kan kana eegoo warra madaalamu kan. Amma diinni bakkanaan cabsoo jedhan har'a diinni hin jiru. Bakkanaan kun kana ta'e yoo jedhan nama danda'u san gaachanaa fi waraanaa fi goraadeetti kennanii ergan nama amanamu.